jirra otoon damiin meelchamne otoon cabiin okkonnus kunoo har'a geenyeerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Kara deemtuun waccii. Kara deemtuun waccii waa'ee leencaataa soofna waa'ee dhiiraa soofna. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii Arat Kiiloo Deeyil. Jirra otoon damiin meelchamne otoon cabiin okkonnus kunoo har'a geenyeerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Kunoo har'a geenyeerra seenaa afaan saaqneerra. Kara deemtuun waccii. Kara deemtuun waccii waa'ee leencaataa soofna waa'ee dhiiraa soofna. Egaan qophii keenya gola seenaa guyyaa har'aatiin seenaa gooticha Oromoo Abishee Garbaa qabannee kan isiniif dhiyaannu ta'a. Gootawwan jajjaboo Oromoon qabu keessaa inni tokko Abishee Garbaati. Abishee Garbaa 1840 keessa qondaala Gadaa Bulluq ture. Abbaa isaa Garbaa Hurruubaa fi haadha isaa dubartii jabduu Abshaada daldaltuu turte Dagattee jedhamtu irraa dhalate. Garbaa Hurruubaa baroota 1850 keessa abbaa duulaa Gadaa Bulluq ta'uun waggoota 4 erga tajaajilee booda du'aan boqote. Battaluma sanatti horroon weerartoota Goojjamiitti ce'aniin weerarame. Yeroo sanatti ennaa horri abbaa duulaa filachuuf yaa'ii taa'u Abishee abbaa isaa bakka bu'ee abbaa duulaa ta'uuf gaaffii dhiyeesse. Dhaalmaan aangoon Gadaa keessatti kan hin baratamiin waan ta'eef gariin ni morman. Kanneen dargaggoota akka isaa turan immoo deeggarsa kennaniif. Abisheen kanneen isa deeggaran qabatee sirna Gadaa cabsuun taayitaa abbaa isaa dhaale. Mootii ta'uu isaa labsatee bulchuudhaafis itti fufe. Akkuma aangoo qabateen weerartoota Goojjamii mormor Abbayya ce'aniitti dhufan haleelee ofirraa deebise. Mootota naannoo horroo turanis garii humnaan kan sossobbiidhaan aangoo isaa jala galfate. Bara 1855 irraa jalqabee hanga bara 1977tti aangoo isaas babal'ifate. Abboota duulaa gara 60 ta'anii fi lolee 10,000 akkasumallee isaa ol kan ta'antu jalatti bulaa turan jedhama. Goojjamoonni Abishee waraanaan injifachuu waan dadhabaniif tooftaadhaan qabuuf shiraxatan. Haala kanaan waliigaltee nagaasi wajjin uumuu barbaanne jechuudhaan ergaa karaa mana Qadiidaa Wandhabee jedhamuun dhaamsa itti ergan. Karaadhuma Qadiidaas kennaa beennachaa fardaa warqii irraa hojjetame erganiif. Akkaataa kanaan Abisheen Raaz Darasuu wajjin walitti dhufee akka mari'atu haala mijeessan. Akkas yeroo Oromoottis walii kakachuudhaan waadaa nageenyaa kana Abishee fi Goojjamoonni xumuran. Kakuun kan dhugaa akka hin taane abbootiin duulaa Oromoo akka Dabalaa Gannaa fi Dagaa Horoo jedhaman itti himan illee Abisheen isaan hin dhageenye. Haala kanaan waliigaltee erga uumaniin booda Goojjamoonni laga Mormor ce'anii odoo Abisheen hin beekin daangaa Guduruu fi Horroo gidduu jiru qaxxaamuranii loltuu isaanii Goodaa Kokorkana teessuma Abishee Doyyoorraa kiiloomeetira 20 fagaatu qubachiisan. Abisheen erga kana dhaga'ee booda loltuu isaa kan lakkoofsaan 40,000 qabatee gara Goodaa Kokor deeme. Waliigaltee duraan qabaniif Abisheen waraanaaf hin deemne. Erga achi ga'ee booda akka seera Oromootti bakara qabatanii mana ol seenuu safuu waan ta'eef Abisheen meeshaa isaa ala kaa'ee gara dukkaana Goojjamotaatti mariif ol seene. Goojjamoonnis dukkaana keessatti Abishee qabanii gaadiyani. Qabamuu isaa ibsuufis dibbee yeroo rukutan loltoonni Abishee waan raawwatame baran. Loltoonni Abishees waraana jalqaban warra Goojjamotaa rukutuus eegalan. Garuu jarri duraan qophaa'anii waan turaniif loltoota Abisheen ni injifataman. Lola kanarratti abbaa duulaa Dabaloo Gannaa dabalatee loltoonni baay'een du'an.
obboleessi Abiishee immoo qaamni isaa irraa murame. Duulli kun duula Goodaa Kokor jedhamee beekama. Duula Goodaa Kokor kan jedhamu Gurraandhala 13/1877 Abiishee fi Raas Dalasuu Abbaa Xooboo gidduutti godhame. Kanaan loltuun Abiishee injifatame. Abiisheen erga gaadi'amee booda deemuu waan dideef akka qotiyyootti harqoota itti godhanii harkisanii gara Goojjam geessan. Kan jiruuf barri darbee kan du'eetta duudhiite jedhanii seenaa ofii himannu malee mormi nuunumiyuu hin du'e malee maaloo 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 maaloo. Abiisheenis gowwoomfamuu isaa erga baree booda aariidhaan qoba harka isaa tokko alanfatee fixe jedhama. Erga Goojjam geessanii booda niitiin mootichaa goota loltuu isaanii yeroo baay'ee injifate kana arguuf fidaa jettee fichisiifte. Abiisheen beelaa fi dalalaa cimaan adabame. Niitiin mootichaas godummaa isaa kanaan arrabsite. Kanaafis dubartoonni horroo yeroo mammaakan godummaa keerraa kan gowwummaa kee siin jette niitiin Adaal Tasammaa jedhan mammaaku turan. Sana booda Abiisheen iddoo Jabalaa fi Maxaraa jedhamutti hidhame. Achitti Goojjamoonni Abiishee mormaa gadi jiraa awwaalanii mataa isaa irratti soogidda firfirsan. Itti aansanii fardeen erga itti gad lakkisanii akkaataa suukanneessaa kanaan Abiisheen qorqamee du'e. Reeffi isaas Bataskaana Dabra Maarqos keessa jirutti awwaalamee jedhama. Kana dhoksuuf jecha garuu Gifraan akka waan du'eetti odeessisiisaa turaniiru. Abiisheen erga du'ee booda Goojjamoonni aangoo obboleessa Abiishee Fandalaala Garbaatti kennan. Fandalaalaan gumaa Abiishee deebisuu waan dideef uummanni akkas jedhee itti geerare. Fandee Faandiyyaa Garbaa gumaa mootichaan baafnee siree mootichaa yaabdee jechuun itti sirban. Fudhatamni Fandalaalaan uummata biratti qabu xiqqaa ture. Mootummaan Horroos odoo hin turiin bakka adda addaatti qoqqoodamuu warra Goojjamootaaf amanamoo ta'aniif kenname. Fandalaalaan Gubayyaa qofa akka bulchu godhame. Yeroo Minilikii fi Goojjamoonni waraana Imbaaboo geggeessan Fandalaalaan gara Goojjamootaa goree lolaa ture. Kanaafis waraanni Minilik bara 1881tti Horroon rukutee ture. Reeffa Abiishee Horrootti deebisuuf yaaliin adda addaa godhamaa turullee hanga ammaatti hin milkoofne. Yeroo Xaaliyaaniin biyya kana qabatte ilmi Abiishee Fitirwaarii amanuun reeffa abbaasaa deebisuuf yaalii godhaa turus hin milkoofne. Bara 1950 keessa akaakayyuun Abiishee Fitirwaarii Oljirraanis yaalee ture. Egaan daawwattoota keenya seenaan gooticha Oromoo Abiishee Garbaa guyyaa har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Amma xumura qophii keenyaatti waan waliin turtaniif galatoomaa. Sagantaalee keenya garaagaraa fuula YouTube irra jiran share, subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma. Kan jiruuf barri darbee kan du'eetta duudhiite jedhanii seenaa ofii himannu malee mormi nuunumiyuu hin du'e malee maaloo 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 booloo 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 taddee yaabachaa koombatte biyyoo kalabaa miti waliirra.